Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo Aappii. Alhamdulillah ani naga kootu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti siitingii hundi keessanuu ammuma kana jechuudha osoo yeroo itti hin qabne Facebook keessan irra galtanii ofirraa gochuu qabdan yookiin ofirraa cufuu qabdaniin isin barsiisa. Siitingiin kun hedduu takka adagaa isiniif qaba jechuudha yoo on irra jiraate. Kanaafuu hundi keessanuu jechuudha ammuma kana siitingii kana ofirraa cufuu qabdan yookiin ofirraa gochuu qabdan jechuudha. Siitingiin kun adagaa guddaa qaba jechuudha isiniif jechuudha isinii galee maaliif waa hedduudha qabatee ta'a jechuudha waa hedduudha Facebook kana waliin walirratti hidhee waan isin Facebookaan wal qabsiiftanii bantan hunda asirratti walitti qabee ta'a jechuudha isinii galee. Kanaafuu hedduu takka wanni kun adagaa guddaa isiniif qaba. Amma kana hundi keessanuu ofirraa gochuu qabdanii yookiin ofirraa cufuu qabdanii haala isatti ofirraa cuftaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ol kajettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa siitingii kana ofirraa cufuudhaaf yookiin ofirraa gochuudhaaf Facebook keessatti galtanii achi booda sarara sadii kanarratti kilikni gootu achi booda sarara gadanii buutu. Setting in the private kan klik ni goto amalle setting is kejon klik ni goto amalle asara gadne goto ala kana asara gadne demtu ala kana asara te chuda of Facebook activate ka jawara klik goto achi boda hala kana asite sinfida asala te chuda hunda one Facebook an wal qabsiftani bantan hunda kan sinifiduf ilaalu yoo barbaadne jechuudha asirratti view hundee manage activate ka joona klik gootu achi booda hunda isiniif fida jechuudha waan isin Facebook wal qabsiiftanii bantan hunda jechuudha akkuma asirratti margaartan kan olaala jechuudha hunda jechuudha isinii galee kan amma hunda isaadha ofirraa cufuu qabdan jechuudha isinii galee ofirraa balleessuu qabdan kana daruuri jechuudha adagaa guddaa keessa jirtan yoo kan ofirraa hin balleessin jechuudha isinii galee wanni kun waa hedduudha asirratti qabatee walitti qabee taa'utti jira jechuudha amma haalli itti ofirraa jirtan yeroo tokkoof dubanii deebitanii achi booda asirra gabbuutaniiti kinu asirratti more option fayyadamuu jirti irratti klik ni gootu achi booda manage future activity kayoona klik ni gootu achi booda ammallee manage future activity kan klik ni gootu achi booda ammallee tan ofirraa cufuu qabdan jechuudha future of Facebook activity kayoona oonra jirti kinu akkuma asirratti margaartanii haala kanaan ofii gochuu qabdan achi booda haala kanaan asirratti kana hunda cufuudhaaf turn off ka joona klik gootan guutumaan guutuu cufuudhaaf haala kanaan cufuu qabdan jechuudha setting kana jechuudha ofirraa isinii galee egaa amma haala kanaan egaa ofirraa cuftanii jechuudha wanni sun hundinuu achirraa bada jechuudha isinii galee wanni sila isin Facebook wal qabsiiftanii banta sun hundi jechuudha kan silatti amma asirratti argaa jirtu sun hundi ni bada jechuudha meemoo duuba deebi'ee isinitti agarsiisuti ammallee yeroo tokkoof dubatee deebina kun akkuma asirratti margaartan kanneen silatti asirratti Facebook wal qabsiifnee baname sun jechuudha yookiin Facebook wal qabsiiftanii banta sun hundi kan silatti asirratti argaa turtan sun hundi haala kanaan amma kun cufamee badee jira jechuudha haala kanaan waan kana daruuri amma kanatti jechuudha Facebook keessanirraa ofirraa cufuu maannaan isinillee adagarra jirtanii Facebook keessanillee adagaa guddaarra jira jechuudha daruuri amma waan kana ofirraa cufaadha jechuudha egaa daawwattootaan kiyyaa hundi keessanuu haala nama isinitti agarsiisee ofirraa cufaadha barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanadha barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.